Yooyyaa harka fuunee hordoftoonni yuutuubii gurree jalatti kan argamtan hundumti keessan nagaa keessanii ani nagaa koodha jechaa har'a waan haaraa qabadheen isinii dhufeen jira. Kanaaf laayikii gochuun na jajjabeessaa. Egaa akkuma beektanii har'a obbo Sayidoon Aadde Ayyuuf kennaa jaalalaa badhaasa guddaa kan inni kenneefi qabadheen dhufe jechuudha. Egaa badhaasa Aadde Ayyuuf kenname kana obbo Kilooriksii Aadde Ayyuuf kennamee jira. Han kenneefi eenyu yoo jenne immoo obbo Sayidoo jaallatamaa abbaa warraa isheeti. Egaa badhaasa kana Ayyuun kan argatte kana dura Kilooriksii ugdee waan turteef Kilooriksiin sun waan isheen ajjeesneefi ammas immoo kunoo badhaasa argattee jirti. Lammaffaa akka mokkortu jedhee badhaasee jira. Harka fuune kanaaf kottaa walii wajjininii haa ugnuu jettee Ayyuun keenya. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Ana miti kan dubbate. Nagaa keessanii uummata ani nagaa koodha galata waaqayyo. Ugaa. Wayyoo dhuguu. Balaatu bu'ee har'a balaatu bu'ee bakka. Mataa qabadhaati iyyaa. Warri dhageessan mataa qabadhaati iyyaa. Obbo Sayidoof sheerii godhaa. Aadde Ayyuuf sheerii godhaa rikoordii cabsanii jiru waan ta'eef jechuudha. Egaa har'aa akkuma argitanii Ayyuun keenya Kilooriksii badhaafamtee jirti. Barakiinaa akka dhugduuf abbaalee tirii 5 fi boottila ishee tokko bitameefii jira. Yoo mugdee akka fixxu hin beeku. Ayyuu keenya jabaadhu siin jenna. Isintu fide. Maal gochii Kilooriksii fiddanii asirratti kennaa olii kennitu. Kennaa olii kennitan abdanii dhugaa akka nuti isinirratti qoosnu maaliif gootu dhugaa rabbii. Anamma yoonaatti qubna gara hojjechaan ture dhiifama guddaa. Dhugaa waaqa isinidha kan dubbii baate jechuudha. Maal gochii fi akkan isinii kennaa akkasii walii kennitan. Ajaa'iba addunyaa irratti namni walii kenneen jiru kennaa kana rikoordii cabsitanii jirtu. Isiniin jenna. Dhugaa dubbachuuf ayyuu ati balama baattee deemtu maal ta'a dhugaa rabbiitu siin warrumti kee hidhanii si kahanii amma immoo kan ijoollee isaan barbaannee fi akanii haa ta'u Itoophiyaa jettu haa barbaaddatu haadha manaa isaa ganamaan tala kabajamtuudha isheen ishii sanaaf haa barbaaddatu siin jenna. Ayyuu keenya atis dhodduma jirtutti jabaadhu taa'i inni immoo ijoollee isaa barbaaddatu garaa dhalee abbaadha isheedha waan ta'eef taa'uu hin danda'u. Ijoollee isaa as jirtii achi jirtii hin beekamu waan ta'eef dhugaa rabbii namni kun garaan isaa qaxi je'ee taa'uu hin danda'u hamma walii isaa baratu jechuudha. Ani karaa kanaan nan deeggaraanii gara barbaadeetti deemee ijoollee isaa barbaaddatu ni danda'a jechuudha. Dhiiradha wanti isa daangessu hin jiru. Isheen dubartiin iyyuu karaa amma kana kukkuttee walii gadi hutee deemee jirti mitiire inni immoo maayin kanaaf deemee haa barbaaddatu. Ayyuu keenyaati immoo taa'imanuma kee bakka gaafa nageenyi bu'ee walitti deebitu. Ammaaf immoo bakka sammuusaa firii godhii gadhiisi ijoollee isaa haa barbaaddatu ayyuu. Dhugaa rabbii bakka balaanni kana duraa hin ga'a amma immoo dhiisi bakka ayyuu qoosaa akkasii dhiisaa bakka. Dhugaa alana Sayidoon hin kutate bakka balee tirii 5 fi ishee wantinii tokko kenneef ikkoo waaw. Harka rukutee firan dhugaa rabbii. Na ummata bakka nageenya buusaa. Ayyuu keenyaatis nageenya buusi. Sayidoo keenyaatis nageenya buusi. Nun ilaaltu malee kun nuti kun waan baay'ee si gorsaa irra warri yuutuubii xixiqqoo ijoollee baay'een sirratti hojjetu dhugaa rabbii. Ginaati ilaaltu rakkoon kee kana si gargaaraa jirra bir si bira jirra bir. Bakka jabaadhu siin jechaa jirra bir. Ijoollee kee jabaadhu barbaaddadhu. Indee ijoollee amma ganamaa wanti ga'u jiraayee hin jiru dhugaa rabbii. Hamma isheen ganaa ayyuu namaa mucaa deessutti eegda. Horri sun immoo guddatanii darbu.